Jaran Haftaamuu Lamuu salphate dhiyeenya kana. Artistii Oromoo jabaa beekaa hayyuu gamna gameessa. Artistii Qamar Yuusuf yaammatee silaa inni akka yaada isaatti akka inni yoo an yeroo 4 kiiloo bira gahuyyuu sagadee dabara akka inni jedhu gochuu barbaadeeti garuu ofii isaatii fi laga dhaqe. Inni beekta artistoota gurguddoo fidee laga geeffata. Ofii isaatiif laga dhaqe Haftaamuu Lamuu. Dabalataanii artistiin Oromoo jabaan kun Qamar Yuusuf. Umriin kee haa dheeratu, umriin kee umrii harraan keessaa nuuf haa ta'u. Dhugaa rabbi, dhugaa hedduu tokkoon si jaalladha. Dhugumatti artistoota Oromoo keessaa artistiin dhugumatti artistii Oromoo fakkaatu. Gamna gameessi Oromummaan irraa bareedduu fi kan Oromummaan isa fakkaatu artistii Qamar Yuusuf. Aboo umriin kan kee umrii koddaa Xaaliyaanii haa ta'u. Koddaan Xaaliyaanii daddafee dhumu bara. Waan Haftaamuu Lamuun jaallanne waa sadi mirkaneessan. Inni tokkoffaanii ijoolleen Oromoo bosona jirtu warra mirga ofii dhabee mirgi isaa sarbamnaan mirga ofiitiif barbaaduuf jecha bosona bahe ta'uu mirkaneessan. Kan lammaffaa ammoo mootummaan biyya kana keessa jiru mootummaa abbaa irree ta'uu mirkaneessan. Haftaamuu Lamuu inni kun isaaf abjuudha. Garuu haftee kiyya hedduun si galateeffadha. Viidiyoo makana nuu gallakkisuu keetiif Qamar Yuusuf nuu dhiheessuu keetiif shira kan keetiif illee haa ta'u. Shirri kee milkaa'uu dhiisee viidiyoo kana otoo maqasii keessan baasin nuu gadhiisuu keetiif immoo haftee hedduun si galateeffadha dhugaa rabbi. Hojii bareedaa kana hojjatte wallaahi. Ila artistiin keenya jaallatamaan kun maal jedhe seetan? Ani filuu fi filatamuus mirgan qabu malee biyya kana keessatti. Otoon filuu filatamuu mirga qabaadha ta'e silaa anis nama ofii jaalladhu filadhaa jedhan. Dubbiin tunini nama waa hubatuu fi malee qalditti nama hin galtu. Kana jechuun biyya kana keessatti ani filuu fi filatuullee mirgan qabu mootummaa abbaa irreetu jira waan ta'eef jechuu isaaniiti. Dimokiraasiin biyya kana keessa hin jirtu. Itti dabalaniiti ani siyaasaan biyya kanaa wanni itti naaf galuu dhiiste dhiifama. Tarii wanni kunini wanni isin irraa odeessuu dhiiftanii fi tarii miidhaa isarra ga'u sodaattaniiti. Artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa kanumaan nurraa galaafatame. Ta'us garuu artistii Qamar Yuusuf nama akka itti haasa'u beeku nama siyaasaas yoo ta'e waan haasa'uu fi akka itti haasa'u akka mataa isaatiif hin miidhamneef akka hawaasa isaatiillee hin miineef akka hawaasa isaatii fi ofii isaatiif illee hin miidhamnetti nama haasa'uu danda'udha. Artistii Qamar Yuusuf dhugaa rabbi nama Oromummaan irraa bareeddu aboo naa jiraadhu dhugaa rabbi. Awwa artisti Qamar Yuusuf gamna gameessa isa hancufa liqimse kana yaammateeti. Bara artistoota hedduu laga geeffata. Haftaamuu Lamuu artistoota gurguddoo warra akka Adam Haaruun fa'aa fuudhee laga geeffate guyyaa tokko. Wallaahi laga isaa sana bashitaa sana geeffate Haftaamuu Lamuu. Artistoota gurguddoo hedduu laga geesse. Nama takkaa beeytaati nama rabbi isaatii sagadu achii fide akka inni yeroo 4 kiiloo ga'u achitti Muummicha ministeeraati sagadee dabra akka inni jedhu godhaa bar. Akkam godhaa waa obaasaatti hin beekan. Ilma namaa kana fuudhee kan laga geeffatu rabbi kaasee artistii guddaa kana fi laga dhaqate. Viidiyoo kana itti qaxxaamuun oolu Haftaamuu Lamuu dhugaa rabbi. Hedduun daawwatamne hamelema artistii Qamar Yuusuf silaa daawwatamuu qaba ture. Guyyaa 3 keessatti gammaatti nama 18,000 qofan laale jechuun Haftaamuun akka malee akkaawuntiin isaa vaayiraaliin isaa gabbu'e. Ta'us garuu sababa artistii Qamar Yuusufiifuu viidiyoon kun hedduu daawwatamuu qaba ture. Laga dhayitee artistoota illee guurtee laga sana geessuu barbaadde. Waan ajaa'ibee haasawa isaa keessatti artistii Qamar Yuusuf waan biraa haasa'a hafteen garuu waan biraatti marsa beeyta. Dhimma misooma koriidarii kana fa'aa akka inni kaasuu barbaada. Warri biyya kanaa waan gaarii irraan dubbatanii achi marsaa bar. Awwa viidiyoo sana otoo daawwatu godhee isin agarsiise silaa iddoo tola ture. Dhaqaa daawwadhaa achirratti. Hafteen silaa akka inni waa'ee misooma koriidarii kana akka inni kaasee waan gaarii muummee ministeeraa keenya hojjetaa jiru kana maaliif hin faarsine akka inni jedhu godha silaa. Artistii gamna gameessa isa si dura hancufa liqimse kana dogoggorsiisuudhaaf yaalta Haftaamuu rabbii jedhi. Hundaafuu galatoomi haftee hedduun si galateeffadha dhugaa. Laguma kan keessana keessa teettee artistii kana barbaaddee nuu fiduu kan keetiifuu hedduu galatoomi. Laga kan keetti dhiibuuf yaalte laga sana sii bu'uu didullee otoo maqasii keessan baasin viidiyoo kana normaalii isaa gadhiisuu keetiifis hedduun si galateeffadha. Magala viidiyoon sun hedduun ajaa'ibee waa hedduullee irraa baradhee. Dabalataan dhimma siyaasaa nuti oofannu kanallee keessa nuu bahee bara hedduu nu gammachiise.